Kanaan dubbii keessanuu nagaa keessanii har'a viidiyoo haaraa tokkoon deebi'ee dhufeen jira. Kan nuti har'a wajjin dubbannu waan dubbistan tokko salphaatti sammuu keessan keessatti akka qabattan akkasumas immoo yeroo dheeraaf yaadachuu akka dandeessaniif appilikeeshinii isin gargaaru tokkoon isinitti hima. Dhugaadhumatti ani appilikeeshinii kana fayyadamaan ture namatti fayyadameef baay'ee isin gargaara. Appilikeeshiniin kun biyya kana keessatti barattoonni baay'ee fayyadamanuu garuu sadarkaa addunyaaleessaatti appilikeeshiniin kun baay'ee beekamaadha jechuudha. Keessattuu barnoota sabjektoota tiyoorii beesd ta'an kanneen akka baayoloojii, histirii, ji'oogiraafii, ingiliffaa akkasumas immoo barattoota wanta tiyoorii beesdii baratan barattoonni fayyaa baratan, meedisinii kan baratan akkasumas immoo foormulaawwan garaagaraallee qabachuudhaaf appilikeeshinii baay'ee isin gargaarudha. Maqaan isaa Aankii jedhama. Maybe barattoonni tokko beekuu dandeessu. Kanaan duras viidiyoo tokko raafilii isin hojjedheen ture. Diiteelii osoo hin taane jabeessa isin hojjedheen ture. Appilikeeshiniin kun kan inni isin gargaaruu fi waan tokko har'a yoo dubbistan achii booda guyyaa 3 booda guyyaa 4 booda appilikeeshinichi isinii fida jechuudha. Akkasii waan sana yaadattaniif jechuudha. Kanaaf kun appilikeeshiniin kun baay'ee isin gargaara, baay'ee isin fayyada. Akkasumas vookaabuleroota Ingiliffaa baay'ee sammuutti qabachuu fi wantoota baay'ee irratti isin gargaara. Appilikeeshinii kana akkatti fayyadamtan tokkoon isinitti agarsiisa. Agartuu muraatti na wajjin tura. Warri YouTube chaanaalii kana subscribe goone YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina. Telegram chaanaalii keenya sumaanis join godhaa isiniin jira. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaatti haa darbinu akkamitti akka hojjetu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gara Play Store deemnee appilikeeshinii kana buusna. Appilikeeshinii kana search bar irratti Aankii jennee search goona. Erga Aankii jennee search goonee booda appilikeeshinii ishii lammaffaa irratti argitan kana Android flash card kan jettu kana ishiidha jechuudha. Ishii open goonee seenna jechuudha. Appilikeeshinichi kanadha. Appilikeeshinichi kana fakkaata. Keessatti fiicharii garaagaraa qaba. Fiicharii baay'ee qaba. Isin fiicharii isaa keessa seenaati diiteelii ilaalaa. Yerootti immoo appilikeeshinii kana seeraan wal baraa deemtanuu wantoota baay'ee irraa baratu. Akkuma argaa jirtan ani wantoota tokko keessatti jalqabeera, wantoota keessatti qabadhu jira. Akkamitti immoo akkasitti keessatti qabattan isinitti agarsiisaa deema. Dhugaadhumatti appilikeeshiniin kun dhugaadha baay'ee tokko si fayyada. Ammallee akka xumuraatti na wajjin tura isiniin jira. Akkuma argaa jirtanii mallattoon pilaasii kun jirti. Mallattoon pilaasii kana tuqnee booda create day kan jettu jirti. Fakkeenyaaf sabjektii qo'attan, sabjektii qabachuu barbaadan, fakkeenyaaf English word qabaachuu barbaadan English word jettanii create day kan jettu kanarratti English word jettanii barreessitu jechuudha. Jechuun akka taayitilii yookaan immoo akka mata dureetii jechuudha. Sabjektii qo'attan sana asirratti barreessitu jechuudha. Create day kan jettu kanarratti jechuudha. Kanaaf baayoloojii question jechuu dandeessu, ji'oogiraafii jechuu dandeessu, histirii jechuu dandeessu, waan barbaadan jettanii barreessuu dandeessu. Akka hunda keessaniif galuutti garuu ani maal jedheen deekii kana create godhaa? General knowledge jedheen deekii kana create godha jechuudha. Achiin okay jedha jechuudha. Akkuma argitan mata duree isaa qophaa'ee jira jechuudha. General knowledge akka general gaafa tuqxanu deekii simpiiti. Deekii kana keessa humtuun jiru isin deebisa. Achi deebitanii mallattoo pilaasii tuqxan ammas deebitanii edda deekii sana create gootan jechuudha. Pilaasii erga tuqxanii booda add kan jettu jirti. Argaartuuti add kan jettu ishii tuqna jechuudha. Erga tuqnee booda amma gara ijootti dhufaa jira jechuudha. Gara wanta isinitti agarsiisuu barbaade sanatti gara ijootti dhufaa jira. Add kan jettu kana keessatti akkuma argaartan frontii fi baakii jira jechuudha. Frontii fi baakii jira. Isa gubbaa immoo taayipii jalatti beesik kan jedhu jira. Kan taayipii jalatti waan biraa osoo hin taane jechuun wanta barreessitan wanta qabachuu barbaadan sana imeejiidhaan qabachuu barbaaddu moo bifa barreeffamaatiin qabachuu barbaaddu moo isa jedhudha. Isin imeejii filachuu dandeessu, kiloozii filachuu dandeessu, akkasumas bifa barreeffamaatiin yoo barbaadan immoo beesikii filachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf frontii irratti maal barreessitu? Gaaffii barreessitu kan questionii barreessitu. Baakii irratti immoo maal gootu? Deebisaa keessoo jechuudha. Maaliif space repetition isin hin jirre wanta barreessitan sana irra deebitanii akka yaadattaniif guyyaa 2 booda guyyaa 3 booda appilikeeshinichi deebisee waan isinii fiduu fi front irratti gaaffii barreessitanii baakii irratti immoo deebii barreessitu jechuudha. Kanaaf general knowledge akkuma isin jedhee gaaffiiwwan asirratti barreessu general knowledge warreen taane jechuudha. Fakkeenyaaf front irratti gaaffii general knowledge keessaa gaaffii tokko yoo isin fudhadhee what is the longest river in the world?
what is the longest river in the world jedheen bifa questioniitiin barreessa jechuudha. Baakii irratti maaliin barreessaa? Deebisaa jechuudha. Laga kamidha jechuudha? Dheerinaan addunyaa irraa tokkoffaa kan ta'e Nile River yookaan immoo laga Abbaa isa jennu jechuudha. Abbaa jennee gaaffisaa achitti barreessina. Achiin raayitii mallattoo raayitii kana tuqna. Ammas deebinee jechuun mallattoo gaafa raayitii tuqxan inni achi jala isinii galchaa deema. Gaaffii lammaffaa which planet is known as a red planet jennee bifa gaaffiitiin barreessina jechuudha. Front irratti gaaffii barreessitu baakii irratti immoo deebisaa keessa jechuudha. Kanaaf maalidha? Maarsiidha jechuudha. Deebisaa Maarsiidha. Red planet yookaan immoo pilaanetii diimtuu kan jedhamtu Maarsiidha jechuudha. Eshi gaaffii sadaffaa what is the currency of Japan? Currency Japan maal jedhama? Namoonni beektan natti himame. What is the currency of Japan? Maal jedhama? Yen jedhama. Currency Japan maal jedhama? Yen jedhama jechuudha. Bifa kanaatiin barreessaa deemtu jechuudha. Gaaffii tokko isiniif haa dabalu. Gaaffii baay'ee salphaa. What is the capital city of Ethiopia? The capital city of Ethiopia. Deebisaa jalatti maal jettu jechuudha? Finfinnee jettanii barreessitu jechuudha. Baajaa boodarra isinii galaa deema. Appilikeeshiniin akkamitti akka fayyadamtan dhumarratti gaafa numara deekii kana keessa godhee xumuruu isinii gala waan ta'eef ammallee callisaatii na hordofaa jechuudha. Kanaaf deekii hunduma isaa keessa gooneera jechuudha. Gaaffii afuridha achirra kan keenye. Kanaaf erga barreessinee booda amma garam deebinaa duubatti deebinee booda general knowledge ishii lammaffaa irratti argamtu kana tuqna jechuudha. Deekii create goone sana jechuudha. General knowledge. Achi booda maaltu dhufa jechuudha? Gaaffii sila barreessaa tureetu dhufa jechuudha. Ammam qabannee wanta barreessine sana wanta bifa gaaffiitiin barreessine sana deebii solutionii keenya ibsan ammam qabannee jirraasa jedhu amma deebinee qormaata nu qorachuudha jechuun sammuun keessan akka aktiivii ta'u sammuun keessan dafee akka waan tokko qabatuuf isin gargaara jechuudha. Gaaffiin jalqabarratti barreessine maal? What is the longest river in the world? Deebisaa maalidha ture? Amma isin gaafachaa jira amma waan kana. Maal jennee Nile River yookaan immoo laga Abbaa jechuudha. So showaan sirriitti maalennaa Nile River Abbaa jechuudha. Yoo deebisaa isin hirkaa badee itti yaaddooftanii showaan sirrii erga tuqxanii booda yoo isin galuu baate waan kun waan naan gallee fi akkuma argaatan 1 minute again 6 minutes again 10 minutes good. Yommuu gaaffichi baay'ee isinitti salphaate maal gootu 4 day wanti kun guyyaa 4 booda na yaadachiisee jechuu ni dandeessu jechuudha. Isinii gala jedhee yaadaara akkaataan ibsa kootee jechuudha. Kanaaf maalidha jechuudha? Gaaffiin kun maybe yoo isin galesh daqiiqaa 10 booda haa deebi'u jennee daqiiqaa 10 booda tuqna. Which planet is known as red planet? Planet ishii kamidha jennee maalidha? Jupiteridha, Earthidha, kamidha? Marsidha. Maalidha deebisaa? Marsidha jechuudha. So Gatonni baay'een beektu waan ta'eef waan yoo gaaffii kana gaafatanii hin beektu ta'e maal gootu jechuudha. Gaaffiin kun baay'ee natti salphateera waan ta'eef guyyaa 3 booda naa fidi jettanii 3 day tuqxu jechuudha. Achi booda what is the currency of Japan? Gaaffii barreessaa ture jechuudha. What is the currency of Japan? Kam jennee doolaaraadha, yuuroodha, birriidha. Currency of Japan maali? Deebisaa na wallaalaa jennu bakka. Deebisaa gaafa wallaalu maal naa fidenni? Yeenii naa fide jechuudha. So wanti gaaffiin kun waan natti cimee fi 1 minute daqiiqaa tokko booda deebisii na gaafadhu jedhaan. Kaza deebisee na gaafate jechuudha. Achiin gaaffii isa dhuma irratti barreessine what is the capital city of Ethiopia kan jedhu. Gaaffiin kun baay'ee salphaadha gaaffii waan hundi keessanuu beektanuu fi deebisaa isinii fida jechuudha. Akkuma isinii argaa jirtan kana
deebisa isinii kaa'eera waan ta'eef kun baay'ee waan salphaa isinitti ta'ee fi gaaffiin kun baay'ee salphaadha. Akka wanta sana hin irraanfanneef immoo maybe guyyaa 4 booda na gaafadhu jettanii 4 day irra keessa jechuudha. 4 day easy kan jettudha wanta jechuudha. What is the currency of Japan? Daqiiqaa tokko booda na gaafadhu isa jenneen jechuudha. What is the currency of Japan? Maanni amma yeenidha. So beekeera. Kana beekeera waan ta'eef jettanii achi booda 3 day irra kaa'attu jechuudha. Guyyaa 3 booda dhufu. Yeroo tokko guyyaa tokkos isiniif hin kaa'a, guyyaa lama isiniif hin kaa'a, guyyaa 3 isinii kaa'uu danda'a. Akkaataa isin wanta sana qabachuu keessan irratti hundaa'e jechuudha. Kan isiniif fidu achiin gaaffii meeqa isinii haafedha asirratti yoo argitan ta'e ishii kana irratti argaa jirtu gaaffii tokko bicha isinii haafee deekii har'aa xumuruudhaaf wanta har'a dubbisaa turte qabattee fixuudhaaf gaaffii tokko bicha isinii haafee jechaa jechuudha asirratti. So gaaffin tokko ishiin nu hafte sun what is the longest river in the world? Kamidha jennee laga Naayilidha jechuudha. Esh beektan taanaan maal gootu jechuudha. Achi booda gaaffii kana beekeera one day guyyaa tokko booda fijime jettanii gaafatu jechuudha. So achi booda congratulations you have finished for today. Gaaffii har'a asirratti naa kennite hunduma isaa shaakaltee xumurteetta jedhee isinii deebiseera jechuudha. Akka walii galaatti appilikeeshiniin kun akkaataatti kanatti fayyadamtu yeroo diiteelii ilaala deemtan immoo fiichariin isaa baay'ee isinii galaa deema. Vookaabuleroota keessattuu barattoonni vookaabuleroota Ingiliffaa qabachuu barbaadan akkasumas immoo intiraansii kan qoramtan like aptitudeedhaaf sabjektii Ingiliffaaf wantoota garaagaraaf baay'ee isin fayyada. Keessattuu barattoonni tiyoorii yookaan barattoonni sabjektota shamaddan baay'ee akka isin gargaaru abdii guutuun qaba. Viidiyoon irraa akka isinitti tole abdii guutuun qaba. Agartuun muraatee waan wajjin turtaniif galatooma. Telegiraam chaanalii keenya jooyin gochuun dagatina nagaatti.